Tiraamp lola Iraan waliin godhaa jirturratti yaada murtii isaa dabarseeti jira. Akka mootummaatti dhimma lola Iraan akkamitti akka xumuru irratti mari'anneeti jirraa jaa. Yoo sababa Iraaniin waliin mari'annee furuuf ni ta'es ni mari'anna, garuu kun waan tahuu natti hin fakkaatu jechuudhaan fuula barruu isaa irratti barreesse. Kanaafuu murtiin waraanaa kan hatattamaan injifachuun iddoolee sadeen kana qofa haleeluun murna shororkeessitoota waggaa 47 uummata Iraan miidhaa ture awwaalcha isaanii ni tolchina jechuudhaan yaada kenne. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa, qophii keenya xinxalaa dhimma lola Iraanii fi Israa'el dabalatee akkasuma Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan irratti banan ilaalchise qophii xinxala keenyaa qabannee dhufneeti jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya. Lammii miidiyaa subscribe, like, share godhuudhaan wal gayaa isiniin jenna. Yaada Tiraamp jeetti nuti haleellaan keenya fuuldura torbaan itti aanu kana keessatti iddoolee sadii dhuunfachuudhaaf teenyaa jaan. Tokko karraa Hormuuz dhuunfachuu dandeenya. Inni lammaffaan humna elektiriikii Iraan guutummaatti barbadeessuun humna lafoo keenyaa seensisuudhaan akkasumas odola Kaargii yookaan Kaargii Islaand Iraan haleeluun humna achirra jiru barbadeessuudhaan madda galii Iraan kan ta'e boba'aa isiidhaa dhuunfachuun mootummaa Iraan haaree hundeessinee jechuudhaan barreesse. Haala lola amma deemaa jiru kanaan Tiraamp olaantummaa lolaa kana injifannoodhaan goolabee dhugumatti Israa'elii fi Ameerikaan lola Iraan kana barbadeessanii mootummaa fi barbaadu hundeessuu ni danda'aniin gaafii xinxaltoota siyaasaati. Gaafiin xinxalaa waa'ee lola jiddugala bahaa irratti xinxaltoonni siyaasaa kaasanidha. Ji'a tokkoof jiddugala bahaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan jilbifachiisuuf bananidha. Haleellaa misaayilaa fi haleellaa saayibariitiin humna hoggansaa danuu tan dhabdee Iraan akkaataa addunyaan kun itti hin yaadiniin lola bahaa jiddugalaa kana umrii dheereessuun diina isaanii kan ta'an Ameerikaadhaa fi Israa'el yaaddoo keessa galchaniiti jiran. Buufannilee calloo Ameerikaa kan biyyoota bahaa jiddugalaa keessa jiru osoo tokko hin hafin hoggaa barbadaa'u, magaalaaleen Israa'el ammoo guutumaa guututti gubachuu maddeen miidiyaa addunyaa gabaasaati jiran. Sababa lola kanaatiin biyyoonni addunyaa kufaatii diinagdee keessa seenuun gabaasni baankii addunyaa ifoomseeti jira. Iraan hanga hulaa Hormuuz tan riqicha boba'aa addunyaaf raabsitu dabarsitu qabdee as biyyoonni Afrikaa dabalatee biyyoonni bahaa jiddugala akkasumas biyyoonni lixaa keessatti sababa dhiibbaa diinagdeetiin miidhamaniin dhufaa jiraachuu kan himan hayyoonni diinagdee. Lolli kun hanga ammatti bakka ammaan tani jiru dabaree itti fufe taanaan namoota dhuunfaa hanga biyyatti dhiibbaa guddaa balbala bobbaa fi galaa nama cufachiisuu danda'u waan ta'eef haalota ulfaataa akka weerara dhibee koronaa kanaan dura addunyaa weeraretti sababa lola bahaa jiddugalaatiin keessummeessuuf qophaa'aadha jechuudhaan yaaddoo qaban irraa kaanii addunyaaf dhaamsa dabarsaniitti jiran. Sababa lola bahaa jiddugalaa kanaan biyyi keenya Itoophiyaan dhiibbaa akkamtu dhaqqabaa kan jiru xinxala sagantaa keenyaatiin sakatta'insa godhuun keenya hin oolle. Itoophiyaan biyya dhibbeentaa 80 jireenya qonnaatii wajjin wal qabatteedha. Sababa kanaan Itoophiyaan tilmaamaan gadi bu'aadhaan xaa'oo qonnaa gosa lameenuu kuntaala miliyoona 200 haga miliyoona 300 fayyadamuun qonna ganna tokko kan fayyadamtu hoggaa ta'u, mootummaan biyyattii fayyadama xaa'oo yaada keessa galchuun baasii xaa'oo dhiyeessuuf waggatti baasuu ilaalcha keessa galchee industirii xaa'oo dhaabuuf hojii eegaluun yeroo dhiyooti. Xaa'oon Itoophiyaa aannan alaa galchituu dhibbeentaan 80 karaa karra Hormuuziin kan as tarkaanfattudha. Yeroo facaasaan gannaatiin guutuu Itoophiyaa roobni roobaa jiru kanatti Itoophiyaan sababa lola bahaa jiddugalaa kanaan xaa'oo qonnaa alaa galchuuf waraanni bahaa jiddugalaa danqaa guddaa fiduu isaati. Qaala'insa jireenyaa ulfaataa keessummeessaa kan jirtu Itoophiyaan sababa lola kanaatiin xaa'oon qonnaa guutumaa guututti kan hin dhiyeessine ta'uu jechuudhaan kan hin dhiyeessine yoo ta'e waggoota 3 fi hanga waggoota 4 fuuldura keenya jiru kanatti rakkoon midhaan nyaataa dhuftee qaala'insa jireenyaa kana kan lammiilee gidirsaa jiru irratti dabalamuun yaaddoo guddaa xinxaltoonni siyaasaa Itoophiyaa qabanidha. Itoophiyaan sharafa akka alaa kan argattu muraasni dhiyeessi midhaan dheedhii irraa hoggaa ta'u lolli bahaa jiddugalaa kan kun itti fufnaan ammoo oomisha midhaanii qofaa miti meeshaa kanaan dura alaa galchaa jiru kan karatti hafuu fi kufaatiin diinagdee dagaggamatti
Itoophiyaa mootummaan biyyattii ammoo waa'ee xaa'oo qonnaa alaa galchuu irratti hangammatti waan dubbate hin qabu. Sababa lola kanaatiin akkuma addunyaa biroo Itoophiyaan rakkoo dhiyeessii boba'aa waliin wal qabate rakkoon geejjibaa guyyaadhaa fi guyyatti magaalotaa fi akkasuma biyyoota ollaatii wajjin qaban hammaachaatii fi rakkoo guddaa ta'atii jira. Boba'aan yeroo rakkootii fi Itoophiyaan ol kaawwatte tajaajila qaama nageenya biyyattiitiifuu guyyoota muraasa malee kan hin tursiifne hoggaa ta'u michuuwwan Itoophiyaa baha jiddu gala haleelaa misaayilaa Iraaniin kan balbala isaanii cufatan hoggaa ta'u Itoophiyaan sababa kanaaf hadiyyootti hafuu dandeessi yaada xiinxaltoota kanaati. Karra daldalaa addunyaa guddaan Hormuuz irratti kan bargaafatte biyyi Iraan dhiibbaa dinagdee sababa kanaan dhufu akka waraanatti fayyadamuun michuuwwan Israa'elii fi Ameerikaa akkasumas michuuwwan biyyoota Arabaa kan Afrikaa keessaatiif sakallaa guddaa ta'uun diriireeti jira. Ameerikaa fi Israa'el torbaan lameen dabree Iraan lola misaayilaa kan gara baha jiddu galaa fi Israa'elitti wacaafuun guyyaa guyyatti dabalaa dhufuun karaa mariitiin fixuuf yaadanis ulaagaan Iraan dhiyeessite ulfaatuun araara gaaddisa dhabe ta'ee hambiseeti jira. Kunis ammoo Iraanii fi Ameerikaa akkasumas Israa'el guyyaadhaa fi guyyatti lolli baha jiddu galaa daran finiinaatii fi ibiddi misaayilaa akkasumas aggaammiin niikuleeraa biyyoota sadeenii halkanii fi guyyaa cophaa kan jiru hoggaa ta'u biyyoonni hariiroo diinagdee biyyoota sadeenii wajjin qaban akkasumas karaa Hormuuziin meeshaa daldalaa isaaniitii fi mi'a alaa baasuudhaa fi alatti keessatti galfachuudhaaf fayyadaman sababa kanaan danqamuun Iraaniif akka deeggarsaa waraanatti fayyadamtus addunyaadhaaf ammoo yaaddoo diinagdee guddaa ta'uun isaa hin oolle. Biyyoonni michuu Ameerikaa ta'an rakkoo diinagdee keessatti kufuun yaaddoon isaaniitiin xalayaa gara mana adii Ameerikaa erganis Tiraamp lola Iraaniin itti fufte kanaan boqonnaa dhabeeti jira. Biyyoonni gaafa Afrikaa kan akka Itoophiyaa kanaaf lolli baha jiddu galaa kun rakkoo siyaasaa fi diinagdee yoo ta'e waggaa 3 amma waggaa 5 duubatti deebisuu danda'a kan jiru yaada xiinxaltootaati. Keessattuu Itoophiyaan hulaa Hormuuz sababa waraanaa kanaan cufameef xaa'oon qonnaa bara kanaa dhabuun rakkoo beelaatiin hawaasa biyyattii danquu danda'a jedhan. Mootummaan Itoophiyaa daldaltoonni sababa waraanaa baha jiddu galaa kanaa godhachuudhaan gatiin meeshaa humnaa ol akka ol ka'es ni himama. Haa ta'utii malee mootummaan keessattuu boba'aa irratti akkasumas midhaan nyaataa irratti kan daldaltootaan isaa ol ka'e akka ol hin kaane xiyyeeffannoo keessa galchuun hojjechaa jiraachuu kan ibsu hoggaa ta'u. Haa ta'utii malee sababa kanaanis dhiibbaaleen ka geejjibaatii fi akkasumas dhiibbaaleen keessoo siyaasaa biyyattiitis raafamaa jiraachuu akkasumas ajandaan lola baha jiddu galaa kan addunyaa guutuu dhuunfates baha Afrikaa guutuudhaafis yaaddoodhaa fi akkasuma ijaa fi gurra gara baha jiddu galaa irraa hin buqqaafachiifne. Haa ta'utii biyyoonni akka Itoophiyaadhaa kan dinagdee gadi bu'aa irraa saffisaan ol ka'iinsaa fi piroojeektiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf karoora bara kanaa qabanis danqameeti jira. Sababa danqaa kanaatiin fuuldura biyyoonni keenyaas tarkaanfiiwwan fuuldura tarkaanfachaa jirtu sababa lola baha jiddu galaatiin duubatti deebi'uun isii waan hin oolle jechuudhaan xiinxala isaanii kan goolaban xiinxaltoota siyaasaa gaafa Afrikaati. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota lammii miidiyaa qophii keenya xiinxala sababa lola baha jiddu galaatiin dhiibbaan biyyi keenya irra dhuftu asirratti goolamna. Hamma dhuma qophii keenyaatiin nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebinaa.